أنا ما يعطوا يصير التم وراباتي post gola kotam warabu la wari ko poftan kube emmi barresa la kosa sim barresta garda kala ta tiktok ko teyu kube emmi barresa wari oboletin kenya kum makansi shukare jedamti dalatu nanno wallagati wallaggan keessatti haadhasis abbaasis firootasis guutu du'aan dhabde wan tokko firas ala waa tokko wanni siin ofirraa qabdu hin jiru amma kutala mabaratti ture sababi maatiin jalaa dhumani du'aan sini galee jalaa du'aniif of jiraachisuun dirqamatti taate yeroo of jiraachiftu kana zayitii liqeeffattee daqiiqii liqeeffattee bukeessitee buskutii hojjettee gabaa keessa dhaxxee teessee gurgurataa turte mucaan bareedduun umrii isii waggaa 25 isin argitan kun sana booda umrii kanaan otoo buskutii xabbastee kutaa lamatti barnoota dhiiftee buskutii xabbastee gurgurtee kutaa lamatti barnoota dhiiftee buskutii xabbastee gurgurtuu zayitii buskutiitti xabbastu matbashaa guddaa qabdi zayitii guutuutti naxxee otoo buskutiitti naquudhaa jettu laftittiin malee jonjoftee fuulaan zayitii gubaatti gadi garagalte sana booda namoonni bilchaate fuullisii of wallaaltee zayitiin sun itti qabbanaa'ee fuullisii viidiyoon sii duraaniitiif footoon sii na bira jira utuun siin agarsiise ulfi garaadhaa si utaala jechuudha sana booda zayitii gubaa sana ilaala guggubattee xabbasamee fuullisii achirraa namoonni gara laafeessi fuudhanii utuu olii gadi geessanuu utuu waan argeetta shaganuu qaama sii gara hudduu fi qaama tokko tokkorraa kutamee Phaawulositti firan qabdu waan ta'eef silaa biyya alaatti yaalamte akkuma obboleettii keenya Harargeetti asiidiidhaan gubatte fira waan hin qabneef sagalee waan hin qabneef Phaawulositti hudduu sii irraa bakka argee kutanii foon sii itti laxxafanii kunoo akkas fakkeessan sana booda agalatooman tuffachuu kooti miti sana booda jiraachuudhaaf mana namaatti deebitee fuula sii shaffanattee qacaramtus ijoolleen manni isiin qacaramte bineensa jechuudha haamilee isii tuquudhaan bakki isiin itti qacaramte Itoophiyaa keessatti ariyatamtee baatee imimmaan sii lolaafataa ammas mana dallaalaa dhattee kadhattee ammas hojii galgaltee bakka hojii galtee namni ilmoo hin qabne hin jiru waan ta'eef ammas kushiinaa keessaan bahin jettee qalbii tokko fudhattee utuu kushiinaa keessa teessu ijoolleen dhaqanii maalii isiin dhufte kun jedhanii dhaqanii ilaalanii mucaan barraaqee kufee fuula si arge jechuudha kufee ammas mana sana ariyatamtee boo'aa utuu isiin karaarra deemtu hin boo'in giiftii ko akkati boossuun barbaadu bareedduu ko ati bareedduu keenya si jaallanna bannaati siin boo'in sana booda eessa dhaqxiqa obboleettiin keenya tokko kan Finfinneetti gaaf tokko Phaawulosiin mucaa shawaa tokko ka dhukkubatu ilaaluu deemeen ture yoo yaadattu ta'e yeroon biyya galu achitti kan na argitee suuraa selfii na wajjin kaatee baay'een si jaalladhaa kunoo abbaa manaa kootiitiin wal bari naan jettee footoo isin agarsiifna barbaadan gara siitiin waliin kaate gaariin koo mucaa kana fudhattee galtee isiinis ijoolleen dhoksiteetti kilaasii kenniteefi yeroo ijoolleen barumsaa ba'an qofa saaloonii hidhatti amma jechuudha Oromoo gaa komentii banaa hin bu'an ijoolleen Oromoo eessaa geessu mucaa kana dhuftee boossee natti mattee rakkoosii kana mana namaa taa'uu hin dandeessu komentii banaa hojjetachuu hin dandeenye biyya rabaa dhaquu hin dandeessu kutaa lama malee hin baranne amma immoo jette erga mana namaatii ba'e komentii banii abbaan cufte kunkii sheeree godhu lamni sheer godhaa ijoollee Firaa'olitichaa obboleessa koo naa waama mucaan kun as aboo qurciisii haa godhu abbaan komentii cufte aboo nama akkamiiti garuu nama jazbaa walitti qabee mootii irratti kennee maal banuu beektu maal cufte uummatatti si haa cufu aboonu bakka yootti tole haa cufannu kanaaf Oromoo koo takkaana yeellaasiftanii hin beektanu kaleessuma dhufee biyya Dubaay keessatti irra deemee isin kadhee jennaan lubbuu nama sadiinaa baraartanii kunoo birriin harka jira laha lubbuu nama sadiinaa baraartanii akkam biyyatti galchuudhaaf kaleessa natti kennitanii amaanaan keessan kunoo narka jira
نيلا سير نجولن دبي ربي عمري كيسنا فديسو اباكما كما فبادي بجن شني تكون بري ايثيوبيا ميقا ميقا لبونا مسدي دبرتوتا بيا كان كيستي افان سدي اكن غربي ياتيكا تشوف بري نتيكني تن كونو غوتون سانر كجرا امس بكن نكون قبو بكن جيسون قبو سوريستي اوفي غوتين دندو وتو ربي قبينينا كن نجراتي ربي كنا ارغا mucaa kana Ameerikaatti ergeen akkuma obboleetti keenya Harargeessan silaa yaalamti hadha fira dhabuu nama siidhaa dubbatu dhabuu haadha dhabuu abbaa siidhaa dubbatu dhabuu nama ittaanu dhabuudhaaf imimmaan siitootatti maannaan jette beektu wanni garaana nyaatee kaleessa nyaata na dhawwe rabbiin na arga al tokkittiin nyaate kaleessa iccitiisiin immoodhaan natti matte jechuudha baasaa jira erga manni nama naa ta'uu dideetti ammas buskutii wanni siin moo yaansi buskutii dhabbastee buskutii 50 moo 100 naan jette fuudhee gabaadha keeyyatti namni guddiyyuu na baqateette ijoollee narraa bitanuu miti namni guddiyyuu yeroo na arge woy jedhee narraa dabaa jette fuula koo dhoffadheen iji tokko jaameera jette ija tokko wanti tokko na hambisaa rabbii jedhaatii fuula kanaa wajjin jette an fuula kootiin harakkadhaa siniin hin jedhu rabbii jedhaati ija tokko isaafe naan bisaa jette mee namni obboleettii qabdu namni haadha qabdu sheer godhi hiree mucaa kana argate rabbi sin argachiisin hin deemin baay'inni kee hin fayyada obboleesso obboleetti wanni kana caala nama gaddisiisu bara kana hin jiru mucaan kun utuu sabaan saba biraa taate hadha kondominiyeemii qabdi aangawoonni mootummaa Itoophiyaa yoo akka carraa viidiyoon kun waraabamtee sin bira geesse yaa aangawoota mootummaa Itoophiyaa yoo amaariffaan haasa'uun barbaachise amaariffaan haasa'a yoo immoo afaan kun hin dhaga'ama ta'e yoo ittaqillah yoo rabbiin sodaattan yoo haadha manaa qabaattan yoo haadha irraa dhalattan qabaattan yoo obboleettii qabaattan yoo ilmoo durbaa qabaattan an takkaa mootummoota Itoophiyaa waa kadhadheen beeku baranan isin kadhaa an nama ummataa jiraate nama ummataa jiraataa jiru rabbii jedhaati yoo manan qabnu mucaa kana hin kenninu mana jettani kondominiyeemii hin kenninu hin qabnu yoo jettan lafa isiin irratti ijaarrattu naa kennaati irra dhaabadheen galee ijaarsisa namni viidiyoon kun si bira ga'ee waan kana naa gochuu dandeessu rabbii jedhii na dubbisi rabbii jedhii deebinuu kenni rabbii atattamaan deebisiifa kennu intala Oromooti osoo saba biraa taate qaata namni 700 miti 700 dhufee daawwata adaraa akkanuu of jibbinu nun godhina rabbii jedhaa lafa naa kenna jireenya koo waa isinin kadhu isii kana bicha kadhaa koo na dhagaa kadhaa ummata 800 as taa'ee isin kadhataa jira ummanni kun lafa ciisichaa naa kenna mucaan maal jette amma isiin bira jiru kanas rakkisuun barbaadu naan jette maal narra barbaadde jennaan birrii isin qabu jette biyya alaas bahee yaalamuu hin danda'u jette namni na yaachisus hin jiru jette rabbii jedhiiti jette manuma qalloo ol galee keessa ciisee keessatti du'u naa ijaarii jette ani immoo maalan jedhe rabbirraa abdiin mura amma gargaarsi mucaa kanaa bakka ga'utti wama tokko hin godhuan rabbii jedhaati keessattuu dhalattoonni ijoollee Wallaggaa an sharriin qabu summiin qabu gandummaan qabu yeroo naasa'u aasaa koo micciirinaa waraabdanii ijoollee Wallaggaa na waliin dhaabadhaa iyyaa iyyisiisa akkana jechuun maali nama rabsaa miti ijoollee Wallaggaa ijoollee Wallaggaa yeroon jedhu Wallaggaa ilaallata wanni kun intalli Wallaggaan ilaallata jechuu koo miti ijoollee Wallaggaa yoo kaatanii nuu birmadhaa jettanii iyyitan Oromoon hin birmata mucaa kana biyya alaa geessinu jechuu kooti malee warri aasaa namaa jijjiirtanu rabbi isin jijjiira jechuudha dhageessanii warri waa jijjiirtanu arraba koo micciirina rabbiin sodaadha ammas ijoollee Wallaggaa qofti gargaaraan jenneen ijoollee Wallaggaa dhiiraa dubartiin Ameerikaa Awustiraaliyaa jirtanu mucaa fuulli isii gubatee jiru kana na wajjin iyyaadha Oromootti iyyaan sinin jedhedha dhageessanii
Akkalechuun arsiin laallatu maal jechuu miti. Ijoolleen arsiis, ijoolleen jimmaas, dubartii namni mana hin qabne hin jiru, haadha namni mana hin qabne hin jiru, rabbii jedhaa na wajjin iyyaa jechuu kooti. Halo? Hello? Koi ammuma koi. Accounting ko me banamuuf jedhamaara. Dhiifama naa godhaa gidduudhaan accounting ko sababii gargaarsa si hojjedhee isaa jedhanii narraa fuudhan ta'e shiftaa biyya kanaatti narraa fuudhee ta'e hin beeku. Akka rabbi deebisu du'aa kadhaa yoo caleessa cala'u anamma accounting isa eegaan jiru gargaarsa mucaa kanaati. Mee yaada keessanii naa barreessaa. Gamanumaan immoo. Adaraan deebinaa bannaa taachuu sheer godhaa. Gamanumaan immoo namnan kadhadhu abbootii qabeenyaa Oromoo. An dhaabadhaa mootota ko. Isiniif an dhaabadhaa qoy. Ay saatiin taane kana kaawuntii